Akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoota chaanaalii Hawwii Biyyaa martinuu. Chaanaaliin kun haala kan isiniif ta'e martinuu subscribe gochuun dagatiina. Har'a wanti hojjechuu barbaadu keekii kaarotaati. Sana hojjechuuf wanti na barbaachisu kaarota, daakama san qabasi, aannan, powderii, baking powderii, vanilla, daakuu, zayita, ashaboo, sukkaara, hanqaaquu. Amma waliin hojjennu nafaana tura. Amma qodaa kana qopheeffadheera. Qodaa kanatti hanqaaquun itti naqadha. Hanqaaquu 3 qopheeffadhe. Hanqaaquu kana waliin makadha. Akka kanatti erga rukutadheen booda sukkaara faaya ruubii qopheeffadhee itti naqadha. Amma waliin makadha sukkaara hanqaaquu kana. Amma akka kana rukutadha waliin. Kanattaan suudhaan zayita walakkaa kuppaayyaati itti naqadha. Ammas waliin makadha kanas. Ammas ittaan suudhaan aannan kuppaayyaa walakkaadha. Kanas waliin makadha. Ashaboo walakkaa maankaa shaayii itti naqadha. Vanilla maankaa shaayii tokkoon itti naqadha. Waliin maka. Daakuun kuppaayyaa tokkoof ruubiidha. Kanarratti qarafaa maankaa shaayii walakkaan itti dabaladha. Baking powderii maankaa shaayii tokkoon itti dabaladha. Isaan kana kanatti waliin makadha. Waliin makadheen booda aannan wantoota achitti qopheeffate sana waliin makadha. Daakuu kan itti naqadha.
kan akka kanatti ergan qopheeffadheen booda kaarota kubbaayaa tokko walakkaan qopheeffadhee qaba. Isa kanatti dabaladhaa jechuudha. Yoo barbaanne kaarota kana daakuu sin dandeenya qodaa juusiitti. Yoo barbaanne akka kanatti soofnee itti naqachuu dandeenya. Kun kubbaayaa tokkoof walakkaa akka kanatti qopheeffadhe. Kanatti naqadha. Zayitatti naqee jala isaatti qopheeffadheera. Kan ovenii koo 350 Fahrenheit irratti ho'ifadheera. Daqiiqaa 45 amma 60 gidduutti bisheeffadha. Daqiiqaa 45 booda bishaateera. Kun akka kanatti keekiin koo xiqqoo qabbanaa'ee inni keessaa baasee isinitti agarsiisa. Kunuuti qodaatti baafadheera. Amma kana daakuu sukkaaraa kanan akkas xiqqoo isheerra firfirfadha. Tiraadheera akkasin jaallattan abdiin qaba. Mana keessanitti yaalaa subscribe, comment, like gochuun dagatiina. Torban gaarii nagaan tura. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa.